Viidiyoo kanallee akka nama hedduu bira geeyuutti laayik godha. Dirqama namni bahar yaade abbaa Hamza abbaa Sabaa yaade biratti hageewu jechuu kiyya laayik godha. Sheerillee godha. Laayikii godhuun viidiyoo akkuma gaseentanii laayikii tuquun akka nama hedduu bira geessu. Viidiyoon ni facaati. Saniifuu daawwattoota keenya obboleeyyan keenya warra nu yaadu jiru hunda bira akka tokko geessu. Liibii baalamachuu keenya sanillee akka harkan akkuma gaseentaniin laayikii tuqaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdan jirtani baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo as geenye bakkee nu geessumaa beeka. Nutis jirra kunoo alhamdulillah as geenye bakkee nu geessumaa beeka. Akkam isin nagee qabdanii jirtani wal yaadne isinii yaadee jira isinis yaadanii jirtani guyyaa lama isin waaw gaddisutti hin jiru nagumaa fi ni yaaddoytanii beeka nagumaa fi akkasii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa baay'atu jecha. Arraanta lafatee maal qabattee dhuftee jettan arraanta gammachuun isinii qabee dhufe alhamdulillah rabbil alamin gammachuun tamaaliif jechuun keessan oolamu gammachuun tinya akka fooftee jirti gammachuun woomaa keenya alhamdulillah bahar fayyee qulqullaa'ee jira nama hedduu keessaan dhuftanii komentiin fatiyaa nuti waan biraa dadhabnee baharumaas baasii jechuu jirtan dhugaa gadda akka hiifattaniin beeka hedduu eegu jirtanis baharis as bahuu yoom as bahaa jettanii gaafachuu jirtanii anillee duraan hanga dawaa fixatu jeetin dhiise maaliif xiqqoo hafuura fudhatu jennee dhiisnee jechuu kiyya malee isinirraa fageessuuf miti niin beeka akka yaaddaniin beeka. Akkasii arraantan ammoo inshaallah isiniifin as baasaa jeetin as dhufeen jechuu kiyya akkasii hordoftoota keenya hedduu yaaddanii jirtanii du'aan keessanillee qeebalamtee fayyee qulqullaa'ee akka bahar duraaniin deebi'ee jira alhamdulillah isinis ijaan gartanii akka amantanii arraa isinii baasaa akkasii hanga abbaan Hamzaa dhufuu anaaf Hamzaa kiyya Lare pastenya so jiran na duba kamera duba tayi Hamza kiyas kuno way nyaatu jiran mika shokon godi jira. Assalamu alaikum ji. Assalamu alaikum ji. Akkasii hordoftaaf ta'utu keenya du'aan keessan hedduu taafee jirti qeebalamtee jechuu kiyya hedduu rakkachuu turre halkaniif guyyaa nama hedduu keessaan dhuftanii dhiifamallee naa godha warra keessaan dhuftanii ani deebisaa isinii godhu dadhabee dhiisee jira maaliif nama hedduu keessaan dhuftanii waatsaappiidhaan gama waatsaappiin jechuu kiyya eenyu dubbisee eenyu dhiisaa hedduu mashkula ture narra laalina dhiifama naa godha jaalala keenya akka rakkattanii cinqamtanii nu bilbiluu jirtanii ni beekaa garuu dhiifama maaliif hin dhaqqabnee jechuu kiyya. Arraanta nagaruu gammachuu qabna alhamdulillah alaa kulli hal waan isin itti cinqamu turtanii abba Hamzaa qulqullaa'ee fayyee as biyaarra isii wajjin bashannanaa jechuu kiyya hanga xumuraa gaa nu faana tura nu daawwadha. Dubbattooti maa nyaachuu jirta? Taatis moo akkas baabaa yaamide baabaan kojii Kota Hamza. Kota latis ko. Atis ko na bras. Nyamte? Shada. Salam tuman daawwatu ta salam ta. Godi jira. Akkasi kono bahar dhufe. Asene me ko. Koture. Teko nama hedduu siyaadee jira. Qaaloo jira. Waan qaaleef ni gaafatanii jechuu kiyya. Salaamtaa gafadhu. Viidiyoo waraabaa jirta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa baganuuf jiraatan nutis ni jirra. Bakka isin jirtanitti nagayni rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Kunoo bahar keessanii isiniif dhufe alhamdulillahi rabbil alamin. Rahitu daawwattoonni keenya walumaan qabna daawwattoota
hedduu gisee viidiyoo gadhiisu waa'ee kana gaafachuu turanii yeroo ati dibamtee sanis hedduu cinqamanii du'aa godhu turanii nu faana jiran alaa yeroo hunda nu wajji jiranii akkuma nu faana jiranii rakkachuu jiranii garuu du'aayin nu faana turan hedduu du'aayi si godhu turan daawwattoonni keenya hangas jaalatanii arkeetiin jira maashaallah. Kanaafin siyaame yeroo viidiyoo kophaa waraabu abbaa Hamzaan fidi abbaa Sabaan fidi jaanii na dararuu jiranii hiifatanii jira har'a dhufa boru dhufa utuma juuni har'a geesse guyyaan kunoo har'aan tana guutamtee jechuudha duraanillee ani si fiduu utuu jibbiyootu hin ta'in sheeka keenyaatu hanga dawaa fixu qilleensa irra xiqqoo dhaabbatu naan jee anis qaaluma sheekaa godheetin akkasiin xiqqoo qilleensa irra akka dhaabbattuun si godhee jechuu kiyya. Kunoo arramoo isinii dhufe abbaan Hamza warra yaaddan kunoo waan jettaniin jaa koomentiidhaan. Alhamdulillahi rabbil alamin ani dhufeetiin jira daawwattoota kiyya guyyaa waa xiqqoo bubbuleetiin jira eegaan fayyuu kiyyaa'u bar duraa abbaatu fayyuu beeka duraan fayyaan qabuu fi fayyeewu eegaan adda baafadhee bubbuleetiin jira mana kiyya keessatti jechuudha dawaa fudhachaa jiraatu malee. Alhamdulillahi rabbil alamin ani fayyeetiin jira fatiyaadhaan ammoo waan takkaan jeetu dagaggama irra kootu kaameraa seen yetti malee dhugumatti daawwattoota kiyya ani akkana taa'ee viidiyoo daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 15 diidam isin dura taa'ee waraabuun isinii wajji akkuma isin na yaaddan ani isin yaadeetiin jira yaadan an baaftu liivii dhufee liiviidhaan isinii mul'adhee ta daqiiqaa hin qabne daqiiqaa 10-15 osoo hin taane yeroo waliin fudhannee yeroo isiniif kannee namoonni dandeessan ka bahar yaaddan liivii irratti na seentanii yaada jiru isinillee na wajjin liivii tiyyasan seentanii yaada jiru akka wal dabarfannuu fedhe yaada akka akkasii wal baanuu fedhe sanumaafuu ammallee akkasuma asirratti waa duuba liivii yoo mire liivii arrumaan dhufa galgala za'a lama irratti hin dhufu deema akka biyya teenyaatti za'a lama yookaan sa'a 8 sa'a 8 uummanni jiru kana za'a san dhufuufi anaa fatiyaa waliin taaneetuma liivii isinii dhufna balloo faajii yoo rabbi jee liivii irratti na eeggadhaadha asirratti imma duba amma asirratti akka haasawitu liivii malee asirratti numaan haasawaa yaada hedduun qabu tiyyaafuu yaani na guutee daawwattoota kiyyaa wajjin wal arguudhaaf akkuma isaan na hawwu jiranitti anis isin hawwu jira bahar keenya nuu fayyemu nuu fayyine wayii itti hafee yoo jettaniis liivii sanirratti waan waliin jenna fatiyaanis bagaan kana waraabdee asumaan beeksisa isinii goona hanga za'a lamaatti obsa hanga galgala za'a lamaatti obsaan nu eeggadha za'a lama mataa irratti liivii isinii dhufuttiin jira achirratti waa hedduu waliin jenna asirratti yoo dubbachuu ta'es xiqqishoo wanni niin dubbadhu tokkoffaa haadha sabaa jechuudha Hamza inni naaf hin gaayisiinuu takkaan hin aanne Hamza akka jechaa oollu haadha sabaa jechuudha galatoonfachuu yoo ta'e haa galatoomtu galataatu isiin mala dhibdee nanuuf irratti hin beeyne dhibdee qabaa jettee rakkoo keessa jira jettee waan san mulliftee sadarkaa kanaan akkaan isin dura deebi'ee gammachuudhaan dubbadhu tana goote rabbii kootii gaditti sababni isiidha hedduun har'a laffaatee narraan deeysine akkasumatti obboloota kiyya hedduu balloofaa bayaanfaa nama hedduudha warri isii waliin dhaabbatee ifaajee guddaa godhe rabbiin zajaa isaaniif haa kafalu isinilleen akkasumatti warri du'aa'ii naaf godhaa turtan obboleessi keenya ni miidhameettaniin isii hojii cinqamaa turtan ulfaadhaa galatoomaan isiniin ja'a isinuma galatoonfachuu yoo ta'e malee rabbii fi isin galatoonfachuu malee waan biraa ammatti hin qabu bal'inaan ammoo liivii irratti haasoo bal'aa waliin haasoyinaa yaada qabnu hunda achirratti tana gaafachuu feetan hunda liiviina seentanii daayirektii wal harkaa wal dubbisaa waliin yaada dabarfannaa yaada bal'aa achirratti haasoyina jechuu kiyya asirratti immoo naaf ulfaadhaa naaf galatoomaa isinuma galatoonfachuu malee yaada biraan qabu yaadoo qabata.
Alla yaadallee hin qabu garuu akkuma inni jeetti eega dinellee viidiyoolee na wajjin seeni jennaan waan dideef kunoo sababa isin himee jira. Isin immoo Fatiyaa isiitu akka as baasuun feene immoo maal jechuu jirtanii? Ani baasullee numaan fada akka isin wajjin wal arguun fada inni immoo yaada nan baasu viidiyoo waraabuun liigumaan seenaa jee didee jechuu kiyya. Kanaafi kana warra namuun fattanarra dhageessanii jirtanii. Daawwattoota kiyya kanarratti dhugeettee wanta kanatti isinii baasuu fada. Fatiyaan jalqaba rakkattee turte. Anilleen gaafaan viidiyoo akkaan tattee san argee xiqqoo hedduu miirrika tokkoon addagameen figgadde. Haa ta'u immoo viidiyoo san baga waraabdee wanni juus akkaan fedhe ta'uu silaa fayyaadha. Baga waraabdee wanni juus na dhufe. Isiin ammoo baara sababa viidiyoo tanaatiin namiidha waan jettu shakkaa turte. La'inna'uu akkaan isiin miine akkaan teessanis kanumaan firra jibbu hawaasni akkasin na argu. San bira dabree ammoo odoo san viidiyoon san jiraachuu baate anillee nama nu ture. Wanni sun waan baza takka ture yani waan sirriitti hubannoo qabuu miti. Akka nama manaamni jalaa badee akkas keessaan jira. Gaafaan bayyanadhee viidiyoo san argu isiifillee akkaan bakka qabaadhu daranaa osumaan duraanis bakka qabuu fi namni rakkoon hogguu iddoo dhuftee wayii walirraa bara maal rakkoon akkasitti san takkaan irra dhuftee hin beeku akkanumatti haadha manaa gaarii fi abbaa manaa gaarii walii ta'uu beeyna malee rakkoon bifa sanii dhuftee akkasii walirratti hafuu walirratti hin qabuun san nuuf haaraya yeroo isiin akkasitti dararamtee dhawamtee keessattuu hogguun isii dhayichaan isii dheessan harkuu hedduu takkaan figgaddee akkasumaan isiif akkaan bakka qabaadhu hanqa duraanii caala akkaan bakka qabaadhuuf na goote san booda immoo waan takkaaniin firraa hadare idduma sana hogguun duroo wayyaa akka tokkoon jijjiira dawaan ta'ummaan asitti kaayanii kutankaniin hogguun fudhu ammuma fayyaan qaba ammoo waanarra fidaa akka tokko keessaan ture rabbiin hin qabe hanqaanani qulqullaa'ee uummata duratti eeguu akkaan dibdee qabuus if harkee akkaan wayyaa jiruus if harkee viidiyoo takka nan mariini tamma duraatu naaf gayaa viidiyoo narraa mariin jeetiin rabbiin qabe hanqaan guyyaan ani viidiyoo si wajjin seena ju'uunitti jeetiin ifiitii yaafiin akka isiin viidiyoo narraa marre godhe malee na duubaa illee silaa maruu ni dandeessi viidiyoodhaan hanqaan namni fayyee hawaasa duratti as ba'uu lama danarraa mariin anaatu jeeni fedha kiyyaani malee isiin miidiyaarra Fatiyaan na dhorkiteetis hin dandeessu isiin as baasuu akkana miidiyaarra dhufu jibbiteetisii miti na kadhachaa turte isiin fayyitee fayyaa kiyyanii garti gaa'ii fayyitee baara eega fayyitee kootu viidiyoo waraabnaallee naan jechaa turte lakki hin geenye anis ifiin beeka bifaan itti fayyumatanirraa qulqullaa'ee hawaasa kiyyaa hojii waan takka osoo narratti hin garree irratti akka kaleessanii dubbachuu danda'utti hanqaan deebuu jee anaatu jalaa didaa ture malee ka isiin baar miidiyaarra dhufuun geenye lakkee viidiyoon seeniin jettee na dhorkite hin qabdu. Isiin silaa guyyaa dura dawaan naa godhamerraa kaaftee ilaarra akkana miidiyaa viidiyoo hojii seenuu fedhaa turte. Dho'isaan illee maaliif hin waraabne jettan waan rabbiin na qabe jechaan dhiise silaa akkuma duraanii dho'isaan illee yeroo inni ciisullee sinumaan agarsiisa yookaan yeroo taa'ee normaal wajjin haasofaa kaameeraa jabeessuus nima hin danda'a garuu egaa rabbiin na qabe yeruma inni fadu haaseen hojeetiin dhiisiyaanis kanumaa fi garuu irra hedduun daawwattoonni keenya keessaanis dhuftanii bahar yaadnee baharaas nu fidii bahar wajjin nu maraa jirtanii guyyaan har'a taate kunoo alhamdulillah takkumaa har'as hin dabarre jechuu kiyya har'a qaceellotti nu hojii turtanii jechuu kiyya yeroo dheeraan isin wajjin turuuf deemnaa irraan tana obsaan nu hojii turaan isin jenna. Akkasii daawwattoota keenyaa hin fatinaa obsaan anilleen kanii yeroo dheertuu isinii kannee fuula keessan taa'ee haasa'uu deemuuf yaada qabdan guutuu akkanatti ibsattaniif daayireektii liivii kaseenuu dandeessan nas seentanii liinkii isinii ergee akkana wajjin haasoytanii fi yaada jiru akka achirratti waliin qooddannuu fi gaafii achirra na gaafachuu feetan akkana gaafattanii fi waan irraa dhaabbadhu naan jechuu feetan akka achirra naan jettanii fi wanni na gorsuu feetan yoo jiraatan achirratti kana gorsitan yaada bal'aa waliin yeroo isinii kannee isinii hojii qooddachuuf kaniin dhufeef saniifuu achirratti yaada bal'inaan jiru wajjin qooddannaa sa'a lamatti waliin dachaa lama mataarratti liivii nu eeggadhaa bahartuu gubbatti hangasitti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anillee waan isin jechuu barbaade liivii isaan sa'a lama jenne sa'a lamatti gaa qophaawaa nu eegaa
Viidiyoo kanallee akka nama hedduu bira geeyuutti laayik godha. Dirqama namni bahar yaade abbaa Hamza abbaa Sabaa yaade biratti haagee hojjechuu kiyya laayik godha. Sheerillee godha. Laayikii godhuun viidiyoo akkuma gaseentanii laayikii tuquun akka nama hedduu bira geessu. Viidiyoon ni facaati. Saniifuu daawwattoota keenya obboleeyyan keenya warra nu yaadu jiru hunda bira akka tokko geessu. Liibii baalamachuu keenya sanillee akka harkan akkuma gaseentaniin laayikii tuqaadha. Viidiyoo sanboota dhaggeeffachuu jalqaba. Yeroo isin laayikii tuqan nama hedduu bira geessiti. Nama hedduu bira deeyitee akka laayikii sanirratti liibii sanirratti nu eeggatan akka gootaniif laayikii godhaa isiniin jenna akkuma gaseentaniin yaada isinirra reesinee jirra. Kanaa olii haasa'uu teenya saniifuu waan jiru waa hedduu jira achirra waliin taphanna hangasitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.